yoo yaa harka fuunee akkam jirtu hordoftotaaf jaallatamtoota maatii HD bakka jirtan nagaan koo isin qabu jecha egaa har'as viidiyoo adda ta'e tokko isinii qabannee dhufnee jirra. Egaa viidiyoo keenya har'aa irratti keekiyyaan badhaadhaanii sirba haaraa baasee jira jechuudha. Sirba buunee jedhu baasee jira. Isa waliin kan react goonu ta'a. Egaa warreen chaanaalii keenya kanaaf haaraa yoo jiraattan subscribe gochuun viidiyoo kana immoo like gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Gara viidiyootti. Egaa hordoftoota keenya viidiyoo keekiyyaa badhaadhaa haaraa kan gadhiise yommuu ta'u, keekiyyaan aartistii baay'ee kabajamaaf jaallatamaa ta'uun isaanii beekama. Egaa akkuma viidiyoo kana argitanii hojii bareedaa qabatee dhufee jira jechuudha. Chaanaalii mataa isaa irratti sa'aatii muraasa dura gadhiisee jira jechuudha. Hordoftoota keenya liinkii isaallee koomentii fi diskiripshinii irra isinii kaa'eera. Sheerii gochuu hin dagatinaa. Egaa mata dureen sirba kanaa buunee kan jedhu jechuudha. Hordoftoota keenya mee ilaallee walitti haa deebinu. Hordoftoota keenya akkuma argitanii sirbi isaa keessattis aadaa fi duudhaa Oromoo kan qabu yoo ta'u, jechi isaa illee jecha hiikaa guddaa qabu kan ta'e yommuu ta'u, waraabbii fi kalariin isaa illee iddoo isaan itti hojjetan illee baay'ee bareeda jechuudha. Hordoftoota keenya uffanni isaan uffatan uffate aadaan isaan uffatan illee baay'ee bareeda jechuudha. Hordoftoota keenya egaa kana jajjabeessuu ni qabna jechuudha. Aartistii keekiyyaa badhaadhaa jechuudha. Isaa barraa kan jedhu Vision Entertainment irratti kan gadhiifameen beekamtii guddaa fi ilaalcha baay'ees argatee jira. Egaa isaa asitti sirba lama viidiyootiin hojjetee chaanaalii isaa irratti gadhiisee jira jechuudha. Innis madaqoo fi gingilchaa kan jedhu yommuu ta'u, egaa artistiin kun artistii Oromoo fi qabsaa'udha jechuudha. Hordoftoota keenya akkuma beekamu egaa viidiyoonni hojjetullee sirba isaa keessatti sirba aartii yookiin immoo quuqama Oromoo kan dubbatu ta'ee baay'ees akka isarra ga'ullee hin dubbata jechuudha. Hordoftoota keenya egaa viidiyoon isaa kun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko namatti tola, baay'ee kan nama hawwatu ta'ee iddoo isaa fi haalli inni itti waraabame illee baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Hordoftoota keenya